dabalee jira ja'an qorattoonni birraan waan qindeessee jira. Qaama ilma namarraa wantoota barbaachisoo ta'an keessaa tokko qaama saalaati. Hangi qaama saalaa dhiirotaa wantoota yeroo mara xiyyeeffannoo namoota harkisan keessaa tokko. Dhimma guddina qaama saalaa dhiiraa jaalalaa fi jireenya maatii yeroo wal xaxaa taasisu dhaga'amuu ture. Yuunivarsiitiin Ameerikaa Istaanfoord jidduu kana qorannoo guddina qaama saalaa dhiiraa waggoota 29 dabraniif gaggeessaa ture ifoomse. Olka'iinsi qaama saalaa dhiirotaa akka addunyaatti dhibbantaa 24 akka dabales himee jira. Akka qorattoonni kun jedhanitti guddinni qaama saalaa dhiirotaa addunyaa guutuutti saffisa sodaachisaa ta'een dabalaa jira. Sababni saffisaan garmalee dabaluu qaama saalaa dhiirotaa kunis qilleensi keemikaalota garaagaraatiin faalamuun sababa guddaa akka ta'e dubbatan qorattoonni. Akka qorannoon kun ibsutti qaamni saalaa dhiiraa waggoota 29 dabran keessatti akka addunyaatti dhibbantaa 24 dabalee jira. Qorattoonni kunneen bara 1942 hanga 2021tti qorannoowwan 75 kan qoratan yeroo ta'u qorannoo kanarratti namoonni 55,000 ol akka hirmaatantu himama. Akka qorannoo kanatti guddinni qaama saalaa dhiiraa jiddu galeessaan seentimeetira 12 irraa gara seentimeetira 15tti ol guddatee jira jedhamee jira. Yuunivarsiitii Istaanfoorditti qorataa kan ta'e Dr. Maayikil akka jedhutti saffisni qaama saalaa dhiiraa itti dabalaa jiru olaanaadha. Jiddu galeessaan guddinni qaama saalaa addunyaa saffisaan dabaluu isaatiin walqunnamtiin saalaa namaa fi jireenya jaalalaa irratti dhiibbaa uumuu danda'a jedhee akeekkachiise qorataan kun. Keemikaalonni miidhaa geessisan kan gara qilleensatti gadi lakkifamuu fi jijjiiramni qilleensaa jiraachuun isaa guddinni qaama saalaa dhiiraa akka dabaluuf sababoota ijoo ta'uu qorattoonni kunneen himan jechuudhaan